keenya nuuf bananii jiranii amma immoo sagantaan keenya gaaddisa afooshaa torban ilmaan walloo akka asirratti nuuf argamtu ammallee nuuf kennaati. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيسوني كينيا في مانغدوني كينيا هندي كيسانو كان فاقو خديودا كان اگرتے گویا ہرا کنا والا گرس کا درا وجن ترس هندي كيسانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنيچ برباد كانت يا هندي كيسانو وامچ كينيا كبجتني ارمتن ورگمو كيسانيف بايه سنگل توفنا غلطوما الفادا هورا بولا دیونا سنجن kanatti aansuun sagantaan keenya har'aadhaa akkuma duree isinii kaasan waa lama ofirraa qabaa. Sadarkaan duraadhaa hundeeffama gaaddisa afooshaa torban ilmaan walloo waggaa jaaffaa isaa kan sababeeffachuudhaan kanatti aansuun immoo kitaaba qarqaba madda waloomaa jedhu of keessaa qaba. Kitaabni kunis akkuma namni tokko tokko gartee kitaabni akkuma beekamu kitaabni yookaan gurgurtaaf yookaan immoo gartee saniif dhiyaata kitaabni yeroo hedduu jechuudha. Kun immoo kitaaba gaaddisa kanaati, kitaaba hundeeffama kitaaba mana kanaati malee kitaaba gurguramuu miti. Kanumaaf eebbisnee kitaabni kun fuula 65 of keessaa qaba. Kitaaba seeraa fi heera aadaa fi safuu Oromoodha kan Oromoo kutaa 11dha hunda agartee ammateedha. Tokkummaa fi jaalalaan akka waliin jiraannu wal kabajnee wal dhageenyee bakka jirrutti agartee jecha wal waraanuurraa wal xiqqeessuurraa wal tuffachuurraa of qusannee tokkummaadhaan harka wal qabannee akka gara fuulduraatti guddannu fakkeenya akka isiniif ta'uuf yookaan immoo fakkeenya isiniif ta'uudhaaf bakka kanatti agartee waan kana sagantaa kana hojjechuurra kan barbaanne jechuudha. Kanaaf eebba kitaaba qarqaba madda waloomaa jedhuu fi akkasuma ayyaana hundeeffamaa gaaddisa afooshaa torban ilmaan walloo waggaa jahaffaa isaa kan kabajudha. Kanatti aansuudhaan eebbi kitaabaatii fi akkasuma hundeeffamni waggaa jahaffaa kun sababni isaatiidha. Hundeeffama na kabajuun sababni barbaachisuuf yeroo hedduu miseensota keenya hamilee jajjabeessuu fi akkasuma kennaa yookaan badhaasa kan dhiyeessuufidha miseensota keenya. Kanatti aansuudhaan maanguddoota keenya kaalaa afeerrellee maanguddoota haga nama 10 kan afeerree jirru qabna. Maanguddooti keenya sagartee kennaa keenya akka kabajaan nurraa fudhattan gara fuulduraatti isin yaadachiisuu barbaada. Warri jirrees akka kennaa keenya akka biraan nu geessan isin yaadachiisa. Kanaaf hundi keessanuu sadarkaa kanarratti argamtanii bakka kana argamuu keessaniif guyyaa kana agartee waamicha keenya dhageessanii armatti nu argamuudhaaf hundi keessanuu ulfaadhaa kabajamaa bakka jirtanitti tokkummaan keenya gara fuulduraa itti haacimoo hundi keenyaa mataa wal jala qabannee gara fuulduraatti adeemnu osoo gartee kutaa fi gandaan wal qooduurraa bilisa taanee tokkummaadhaan jabaannee irree tokko taanee waliin haa jiraannu. Ilmaan Oromoo tokko kutaa kamiinuu waliin qoonnu haala qubsumaatiin adda taanullee nuti Oromoon tokko. Kanatti aansuun sagantaan keenya wal duraa duubaan kan isinii dhiyaatudha. Sagantaan keenya kan itti aanu akkuma agartee abbaan madarakaadhaa isinii dubbisaa deema. Sagantaan keenya haga xumuraa agartee keeka muranii eebbisuu irratti hundi keessanuu obsaan akka nu dhaggeeffattanii akka agartee sagantaa nu wajjin xumurtan ammallee irra deebi'uudhaan obsaan nu hordofaa isin jechuu barbaanna. Galatooma ulfaadhaadha. Kanaaf tara boodaa irratti walitti deebinee sa'aatii walitti hin dheeressinu osoo azaanni geenye dura akka haga dandeenye xumuruu yaallu. Kanaafuu sagantaa gara boodaatti carraa miseensota maanguddootaas nama kan carraan kennamuudha. Namni dubbachuu yaada qabus kan du'aa gochuu eebba yaada qabus carraan isinii kennama. Kanaafuu galatooma ulfaadhaa nu wajjin turtii gaarii. Ayya akkasii galatoomi jennaani durataa gaaddisa afooshaa torban ilmaan walloo